siati waa'ee kiyyaafte malee waa'ee namaa hedduu kana fidin si galee dhugumaanaaf onnee gaarii qabda taana waa'ee namaa dhiisi waa'ee kiyyaafte bicha yaadama bakka kanatti nama yoon qabaadhe ana cubbanyaan yoon on nama qabaadhe sirratti kan biraa jane soke ana cubbuun nagaa garuu muammanani namni tokko ani ofii kiyya beekameti kiyya so sanaafu waan asin jedhu bicha na dhagayati ana ati sila na koy gaanillee si deebisa ati sila anaadhaaf miira jaalalaa hin qabneef anillee si hin qabu miira jaalalaa jechuu kan obbolummaadhaa malee kan dhugaa kan biraadhaa si hin qabu jechuu sila kiyya naasayin kee bicha say ani maalitti beektaan nasiif jaalala dhugaa qabaadhee dhiise እኔም ጌታን እረላለሁ ናንጂባን istaan anjette nama biraati waliidhaan jiraachuun hirgixeenyaadha waan ijaan argaa jirru nuti ishi osoo waan san ta'eefu Hamad nama tokko wajjin viidiyoo hojjedheechuun jaaladhee wajjin jiraadhaa hin jira jechuu miti. Isuma biratti maal naan jette isuma biratti waan naan jette hin beektaa isuma biratti waan naan jette hin beektaa. Anuma siin hin jenne. Aara akkas injinii viidiyoo waraabametu jira wallahi viidiyoo waraabamee deemaa jira. Wayne Hamad ilaa wallagee hin dandeenyu taana walii galuu hin dandeenyu lubbuu. Dhagaye amma ana afii keetii amma lamsaalee maal na gaafachuudha kaafee na gaafadhu dhiiseen kiyyasan. Wi. Nde gaafadhu gamaa dhiistaa miti gaafadhu booddee dasi gaafadhu. Dura na gaafadhu ati na gaafadhu. Inni mawaadaan maal siifta? Wamayyuu naan ta'u. No dhugatti dubbadhu gaa wamayyuu naan ta'u hin jini wamayyuu naan ta'u hin jini dhugatti dubbadhu sirrii jechuudha. Isa bira yeroo deemte akkana taata yeroo ana bira dhufte akkana taata wanni kanaan hojjetu siidaa hoo deemte bareedaa jechuudha qad jettee hoo deemte. Sida maafi isaan arabi maahi dalga deemuun hin jiru jette qaxiidha maleedha isa bira yeroo deemte maalii koo minaaminii koo jettaan yeroo asitti dhufte waadaa wamaanaan ta'u ani dhaggeeffadhu nama tokkoon maalii koo maaninnatii kon jedhuun maalate ani amma yoo doon siin ani qoy si dhagaana dhaggeeffadhu biiftu nami kasaadhaa hin jiru ani isaa waa hunda irraa jaaladhee mina jettee haasaa turte interfiisi godhanii affi birratti argee jechuu viidiyoo kan keessaa waraabamee interview keessoo keessoo gadi ba'een beekon indee ani jenne nami biraadhaa kan mucattii wahiidhaa siyaasa hojsiistu viidiyoo keessan kutanii Facebook irratti gadhiisanii Facebook irratti argeen je viidiyoo keessan kan kukutamee deemu jechuu sii galee waadaa waa hunda ila akkana kan ila darati isaa maal darati isaati moo maali isaatiin jaaladhee kan jettu tokko no abdi Hamad wayye ani wallagi no dingana kana barakam toli galare rubbu ara lubbunaan injini osoo annaan lubbunaan injini inde maal jette lubbunaan jetta Hamad aywa ani fati wallaga undendini ara si dhagahaa jira wallahi akka ajaa'ibatti si dhagahaa jira situ na dhagahaa jirra malee taaran jira yamir si taaran jira ara si dhagahaa jira kana ol inshallah mal manguddoo barbaanna reeshi manguddoo barbaanna ko sanaafu waan ani siin jedhe dhagayka si dhagahaa jira ishi si dhagahaa jira waan barbaade dubbadhu ani ko ati lamsare badiin balleessee hunda dhiifama si gaafachaa jira badiin ani balleessee amma dhiifama wallahi komantiin digganna kofalsiisaa jira ishii dhiifama warri komantiidhaa kun warra ija gudunfatee komantii natti kofalta taanaan በጣም ትስታራ እና ደግሞ ነምቦ አዩ አሩ ብለ ደርቤ ሶ አከነtti kofalta no ani kolfaa hin jiru ay ko waan balleesse hundumaa ko badii kiyyaa jechuun namni ilmi namaa hin dogongora miti eega namni hin dogongorra hin jiru korona xiqqillalitti ishii dubbadhu Hamad hindaga wayye hindaga ara wayye sin jechuun dogongore ishi dubbadhu inde taada mannan jeddaati inde an Hamad eega aywa inde wayye jechuun fakkeenyaadhaaf nama si jaalatu tokko atillee nama jaalatu tokkodhaan akkas jettee waachuu qabdaati sila anan jaalattu situ nan jaalanne akkas jeessi ewwaadha situ nan jaalanne yaa madani ko badina mamma balleesseleeni ati narraa fagaachuu keeti ati sappoorti na gochuu dhiisuu keeti odoo ati natti itte sappoorti na goote ani waan kan hundumaa hin balleessuyyuu so
Gaariifi amma hojii Ramadaana dhufu. Hubataa marqaa hubataa targaadha Oromoon soo waan akkas akkasiisanii dhiisaa yoo barbaadan immoo amala isaa baruu yoo barbaadan itti siqaa hubadhaa wayii haasofsiisaa akka keessatiin rispeektii akkamii afgaman manamaa qabu kabaja akkamii dubartiidhaaf akka qabu. Biiftuun jala jala. Tarii namoonni akkanaa kun beektaa maatii ofii akkamitti kabajaa akka kennaniif akkasumas dubartiin iddoo akkamii akka qabdu waan beekaniifu nama kamuu ija tokkoon laalu baqa. Geetaan ani yaa tokko nama tokko gaddisiiseen beeku geetaan. Kanaaf waan an taane tokko sammuu keessan keessatti hin yaadinaa. Namni ko biyya hambaa kana keessatti shuggutee galchime biyya hambaa kana keessatti nama ofii argachuu jechuun anaaf akka waan guddaa tokkootti yaada dhugaa rabbi. Nama ofii argachuu jechuun nama koo jechuun waan guddaadha akka kootitti. Garuu namni keenya gaafa nama ofii wajjin nama argu maaliif akka waan biraatitti qofa yaadu naaf hin galu wantoota akkasiisan isaa dhugaa rabbi hin fokkisallee. Ani hin qaba jechuun mee amma maal sitti fakkaata? Ani jechuun ani bar tasfaa kutadhee deemeeti tasfaa kutadhee barani tasfaa kutadhee yeroo viidiyoo qaana atillee sirba jaalarratti malee gadi hin dhiiftu tasfaa kutadhee deemeeti. Ani amma jechuun amma badiin fedhe malee kan biiftuutii miti lubbu. Badin keedha. Nuuratti situ balleessee badin keeti situ balleessee ababaa tokko guutaa gaa'is ababaa tokko guutaa. Faamilii illee guutaa faamilii ababaa tokko guutaa. Waree dhaggeeffachuu malee ummati kun yaa Allah maal taatan? Lesh gaa'is illee hin guunne faamilii namni haasallee nama dhaggeeffatu nama biraati. Tun ijoollee ishii wanna ishii gaala jalaa fi ishii re'ee jala yaatu akkuma ta'e ijoollee miskiinatu nu hordofaa jira jechuudha. Garuu galata maal faadha taaftaabiin keessanuu nu jala teessanii nu hordofuu taaftaabiin nu godhuun baqiidha. Rakkoon hin jiru. Tirippiliidha galuu wal gargaaraa deemaa faamilii ishii tiimorkii godha wal gargaaraa. Wal gargaaraa deemaa faamilii. Ani kan siin jawure. Ati amma maaliif yaada kana kaaste maal gochuu yaada kana kaaste? Indee shoodde jaarti qabda miti si dhageechi. Bani. Na akkasii faamilii waadaa jaalatamtoota fi kabajamtoota qaqqaaliiwwan koo nu jiraadha. Dhala namaa jechuun waan badaadha fi waan gaarii tokko isa adda baasuu qofa osoo hin taane waan adda baasisan isa dubbatudha jechuudha. Namaa fi namummaan immoo garaagaraa waan akkasiisan filadhame. Dhugaa namummaan gochaanii wantoota adda addaa wanta nama yaadni namaa hin jirre tokko keessa hin kaa'ina. Wal jajjabeessuu yaada osoo ni danda'ame. Tarii shamarran keenya keessattuu shamarran keenya wal jajjabeessaame. Wal jajjabeessaa gurra keessan gara biraa qabu dhiisaati. Yaada negatiifa ta'e sammuu keessan keessatti yaaduu dhiisaati. Yoo dandeessan ta'e wal jajjabeessaame wal jajjabeessuu yaala. Wal dhaggeeffadhaa. Waliif obsaa. Wanti hundi hin darbaa bara. Waan dhufee darbuuf jecha yaadan ta'a. Gaashobsee. Naayika. Oh dambe akkam naguma. Nagaa keedhaa dhoko. Hundi keessanuu nagaa keessanii erga amma anumaas waamuu narratti cufee silkiin. Maan niitorkiidha moo? Namaan narratti dawwale. Niitorkiin hojjeta miti? Niitorkii shaggaatti hojjeta namatu narratti bilbilee lakkoofsa koo jalqabaa waan qabaniif. Okay. Haa ta'u sammuu. Waada. Oko. Bakkuma tokkotti nagaa sin gaafadhe dammee waa akka jilba qabadhe jechuudha. Nu jiraadhu dhugaa. Biraasitti fakkaata. Ani osoo hin taa'aa jiru. Ammadii miskinni kan kee wamaa quban qabu viidiyoo magadhiifamee deemuun arga. Yaa Allah maaluma jeetu man itti dhiise.